Audio Jungle. Ana deemnee tajaajilamaa turretti sa'aatii hojii hedduutu nu jalaa qisaasaa karaa fagoorraa deemee namni dhaqu jira. Buluullee dhimma sana raawwatatee galuurra sa'aatiin itti bulamullee ni jira. Amma garuu bakka jireenya isaatti bakka hojii isaatti naannoo isaatti wanta argateef yeroo gabaabaatti dhimma isaa fixatee gara hojii isaatti deebi'aa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu bulchiinsi gandaa kun banaadha. Torbee guutuu banameetiti yeroo ammaa tajaajila kennaa jiru. Kan kanaan duraarra baay'ee garaagarummaa qaba. Haalli simannaa isaaniis baay'ee gaariidha. Faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Faayidaan mana hin jedhamnedha. Dur deemnee aanaa dhaquufis immoo keessumaa dubartootnii fi daa'imman baay'ee saaxilamoodha waan ta'eef aanaa dhaquu hin dadhabu. Amma mana isaanii dhufee baay'ee gammachuu guddaadhaan fudhannee hojii gargaarree bishaan finnee lafa sonnee girgiddaa dhaabnee duukaa gammachuu guddaadhaan simannee hojjechaa jirra. Keessa deemanii hanga gandaatti hanga gareetti irra deemanii hanga ollaatti irra deemanii nu ilaalanii sirriitti maal dhabdan maal rakkattan jedhanii sirriitti nu tajaajilaa jiru. Erga riifoormii hundeeffamaa caasaa kanaa mootummaa gannuu gadhiiseetii haala gaariidhaanidha kan uummanni tajaajila argataa jiru. Karoora kanas uummanni ganda kanaa ofuma isaatiin of kaa'ee ganda keenyadhaan nu barbaachisa jedheetu bulchiisa gandaa kana ofuma isaatii waajjira kana fakkaatu ijaarratee mana murtii aadaas immoo aadaadhaan nu barbaachisa jedheetu hundeeffachuudhaan qajeelfama mootummaati waan ta'eef rakkoo isaa akka asitti hiikkatu ta'ee jira jechuudha. Dhugaa tajaajila nuyi argachaa jirru yaaddoo isa kaleessa yaaddoomne aanaa deemnurraa tajaajila guddaadha. Amma dhufee amma furmaata argatee gala baasii tokko malee yaaddoo tokko malee deebi'ee dhufee furmaata argatee gala kana baay'ee itti gammadeera akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma argitan kana ijaarsa manneen diizaayinii haaraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buuse akka ganda hordaa qawisaatti jalqabbii fi dhagaa bu'uuraa isaa keenya jechuudha. Nuni ganda 23 qabna. Ijaarsi manneen gandaa akka caasaan gadi dhufeetiin caasaa gandaa nama 7 ganda tokkoof ganda 23 irratti bulchiinsa magaalaa lamaan qabatee ganda 21 fi bulchiinsa magaalaa lama qabna. Sanarratti namoota 7 ramaduun naannoo nama 169 kan ta'an gadi buusne yeroo ammaa kana caasaan gandatti gadi bu'e humna guutuutiin uummata isaa tajaajiluu kunoo akkuma amma arginu kana immoo ijaarsa ganda hundarratti eegallee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kanas eegaladha malee gandi hundi qophii akkanaa qabataa jechuudha. Hawaasa kanatti siqeenyaan tajaajiluudhaaf
namoota kaleessa yookiis kanan dura osoo hin baratin nu barsiisaa turanii beekumsa nu akka nuti gonfannee isaaniin tajaajilluuf dheebuu misoomaa fi dheebuu nageenyaa qabanidha. Isaan kan ammoo dhufeetti siqeenyaan tajaajiluu keessatti gaafa isaan tajaajilanii tajaajila keenyattis itti quufinsa argatanii deebi'an immoo boqonnaa sammuus gammachuunis itti dhaga'ama jechuudha. Kanaatiif an akka kootti gara fuulduraatti illee rakkoo isaan kanaan dura qaban isa amma hiikaa jirutti dabalatee xiyyeeffannootti ilaannee aarsaa nurraa barbaachisu kaffalleellee hawaasa kana bira dhaabbannee seenaa hojjennee tajaajiluu qabnaa waanan jedhuun qaba. Ani duraan itti gaafatamaa waajjira ejensii babal'ina waldaa gamtaa aanarran ture. Edda gurmaa'insi kun dhufe immoo sadarkaa gandaatti gad bu'aa hawaasa keessa tajaajilaa innaanii bifa miira gammachuudhaan dhufeen hawaasa koo keessa hawaasan dura keessatti dhaladhee guddadhe keessa gadi bu'ee tajaajiluudhaaf miira guddaadhaan kan bulchaa gandaatti eddana dhufeef jecha. Godina Wallagga Bahaatti aanota qabnu hundumaa keessattuu geggeessitoonni hawaasa kanatti dhiyeenyaan tajaajiluuf gara gandaatti muudamaan sadarkaa bulchaa aanaatti kan ilaalaman hundi isaanii gandatti gad bu'anii tajaajilaa jiru. Ganda kana keessatti gurmaa'insa adda addaa in hojjetu. Lammaffaa irratti immoo istaandardii gandoota hawaasicha madaaluun manni ijaarsi gandaa nuu kenname jira. Isa kana akka godina Wallagga Bahaa taanaa Leeqaa Dullachaa ganda hordaa qawwisaatti argamna. Kan ammoo akkuma isin amma argaa jirtan uummanni kun kan booritti tajaajilamu kan booritti geggeessaan isaa keessa taa'ee isa tajaajilu ijaarrataa jira jechuudha. Kanaaf ijaarama kanaan wal qabatee uummanni sirriitti itti gammadee gaachana sirnaa keessatti milishaa keessatti akkuma amma argaa jirtan eebba milishaa irra turree deebine argitaniittu. Kana keessatti hawaasni keenya nageenya koo anatu eeggataa, anatu abbaa biyyaadha, anatu sirna koo ijaarrata jedhamee manni murtii aadaas akkuma isin argaa jirtan ijaarameera. Uummanni sadarkaa gandaa karoora taa'ee olitti akkuma isin amma argaa jirtan guyyaa guyyaatti akkaataa wal dubbisuu danda'uun nageenyi waaraa bu'uu danda'eera jechuudha. Ganda gadi buunee laallee jirra jechuudha. Kana cinatti amma gurmaa'insa yeroo ammaa kana mootummaa cimaa paartii cimaa gandarratti mootummaan keenya luka lamaan dhaabbatuu qaba jedhee tarsiimoo gadi buuse yoo laallu Wallagga keessatti haalama jedhameen kallattuma taa'een gurmaa'insi kun kan lafa qabataa jiru ta'uu isaa yoo laallu diizaayinii gadi bu'een manni waajjirri ijaaramuu calqabee jira. Amma isas laalaa turre kun waan guddaadha. Uummanni immoo kana baay'ee gammachuu irra qabu. Tajaajila isaa dhiyeennatti argachuudhaaf kana mootummaa itti yaadee gadi buusuu isaa baay'ee gammachuu guddaa qaba jechuudha. Kanaaf Wallagga Bahaa keessa ganda kamiyyuu seenamuu akka danda'amu laallee jirra jechuudha. Qabatamatti ofii keessa deemnee akka jedhamu sana osoo hin ta'in kan qulqulleeffame ta'uu isaa laallee jirra. Egaa amma wanni calqabame kun itti fufuu danda'u irra jiraata jechuudha. Lafa qabatuu danda'u irra jiraata. Waan gaarii laallee jirra. Nageenya amma fooleen nageenyaa bubbisuu calqabee jira. Inni kun nageenya amansiisaa itti fufinsa qabu akka jiraatu wanni calqabame kun sirriitti jabaatee deemuu qaba.